السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفونا جالتهم صوتاب كبجمت موتورون جرى جرت بكم جرتنيتي نجا في كبجان كنا سمراجرات ويشار باقي نجا زراتني هرا جباه دي مزرعة مالي في فيديو تقولتها وسني في ورامنه وانجرو مالي في سنتي ملفنه وانتي كيس جالتهم جراشورين داجر yaada tokko qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Yaadni sun isin jaalatan jedhee abdii guddaa waan qabu fi maaliif viidiyoo yoo ilaaltan achi keessaa wanti jaalatan baay'een jiraachuu danda'a. Keessaan namni tokko na dubbise meeme yoo gabaa deemtu footoo tokko kaasitii nu ergi namoonni naan jedhan hedduutu iyyuu jira. Sababa saniif jecha guutuma keessaniifuu maafi viidiyoo sana isin waraabne jedhee yaada keessan qabadhee dhufe hin jaalatan jedhee abdii guddaa waan qabuuf jechuudha. Akkasuma immoo isiniif waraaba. Gabaya meeshaa ijoollee bituudhaaf dhufe jechuudha. Viidiyoo san isin waraaba keessumaan yoo jaalatan keessan na dubbisuu dandeettanii oolmaa kiyya har'aati na wajjin turaa isinin jedha. Kan nuti meeshaa kana ajajadhee kana kan inni kun baay'ee jennaani asin kana fudhachuu dhufe jechuudha. Akkuma isin argitan kana firii baay'eedha jechuudha. Wajjachiisee kiloo fi isa kana fudhatu dhufe viidiyoo irratti sirriitti isin mul'isuu danda'a jechuudha. Inni kun tiraasii carqii jechuudha. Tiraasiidha. Kan jechuudha. Isa bal'inaan viidiyoo waraabee isin gadhiise jechuudha. Isa biraa immoo kan isin mul'isuu barbaade carqiin kun tiraasii algaati jechuudha. Kan algaati. Isin diizaayinii barbaadan ajajachuu dandeessanii yoo barbaadan carqii tiraasii kan ajajattanii taatanii isa kanallee maatii irra ajajachuu dandeessu jechuudha. Maasinaatti kan kana garaan isaa keessi kinoo ispoonjiidha. Ispoonjii kun itti galee jira jechuudha. Garaa isaa kana keessa ispoonjii kun galee jira. Ispoonjiin erga galee booda carqiin shaamaan kun irraa galee jechuudha. Akkuma sararri kana caafuun isaa shubuuniidha jechuudha. Shubuunii kinoo isin argattanii gabarillee irraa qaba irraa shubuunii galee jira. Kinooti kanaan hojjetame jira. Isin diizaayinii barbaadanii hojjechuu dandeessan jechuudha. Kinoo baay'eetu jira. Kinoo baay'eetu jira. Diizaayinii kanneen isa barbaadan hojjechuu dandeessan jechuudha. Inni biraa kunillee hin jira jechuudha. Carqii baay'eedha jechuudha. Erga gabaa deemee isiniif mul'isa jedhee isin qabadhee dhufe jechuudha. Akkuma sanatti kan kana diizaayiniin hundaatu garagara jechuudha. Isin barbaadanii ajajachuu dandeessanii yoo barbaadan jechuudha. Isuma kana bittaanillee yoo ajajattan jechuudha. Kinooti inni kun gatiin hin dabala garuuyyuu maaliif caafuu irratti kun gatiin hin dabala. Isa kana ammoo muluun isaa wixxiin isaa kanaan dalagame waan ta'eef gaafa kanaan dalagame gatiin isaa xiqqoo isin dabaluu danda'a jechuudha. Warroonni barbaadan keessan yoo keessa yoo nan dubbistan gatii isaa guutuu isaa tokkoon isin himuu danda'a jechuudha. Yoo barbaadanii keessan na dubbistanii maashaallah baay'ee bareeda daariin isaa immoo shufuunidha jechuudha. Akkuma kanatti kana baay'ee jira jechuudha. Barbaadan diizaayinii kana illee jechuudha. Diizaayinii ma barbaadanii ajajachuu hin dandeessu jechuudha. Baay'ee bareeda jechuudha. Barbaadanii yoo ajajatan gara kanaan hojjetan diizaayinii barbaadanii fi akkaataa isinitti barbaadanii ajajachuu dandeessan jechuudha. Kinooti akkana fakkaata maashaallah diizaayiniin isinitti tolee fi akkaataa barbaadaniin meeshaa orijinaalii meeshaa ajaa'ibaa ajajachuu hin dandeettan jechuudha. Akkuma isinitti tolee fi akkuma barbaadaniin baalaamooyaa bareedaan akka gaariitti akka isin barbaadanitti akka qalbiin keessan isin jaallatutti hojjetti jechuudha. Akkana fakkaata yoo barbaadan keessan dubbisuun irraanfatina lakkoofsi bilbilaa kennaa duwwaa 972 duwwaa 25 19 irratti zulaa maashok bira yoo dhuftan gamanumaan argachuu dandeettan jechuudha. Akkana fakkaata kan ammoo bal'inaan isin gadhiisa jechuudha. Kan aanatu iyyuu ajajee hojjechiise jechuudha. Yoo barbaadan gara kiyya kootaa gammallee gara meeshaa biraatitti isin dabarsa jechuudha. Asumaan turtiin keessan haga xumuraatitti na wajjin haa ta'u. Akkana fakkaata sufraan kun daraja baay'ee qaba. Akkuma isin beektan meetiriillee garaagaraa akkasuma darajaallee garaagaraa sufraan kamiyyuu ta'e jechuudha. Wanti isin beekuu qabdan xiqqaa ta'e guddaa ta'e of jalaa xiqqaa qaba jechuudha. Kan bunaa kadhabee numaayyuu hin jiru jechuudha. Sufraan nyaataa ta'e kamiyyuu jechuudha. Kan bunaa ofirraa dhabe hin jiru. Hunduu kan bunaa ofirratti qaba jechuudha. Darajaa 3 jira. Tokko baay'ee guddaadha jechuudha. Macarrashaa guddaadha. Tokko ammoo jiddu galeessa. Tokko ammoo xiqqaadha jechuudha. Darajaa 3 qaba. Sufraan kamiyyuu darajaa 3 qaba. Darajaan sadiinuu kan bunaa ofirratti qaba jechuudha. Akkasuma gatiin isaa garaagara. Kan sadiinitu gatiin isaa garaagara. Guddichi tokkoffaan 2,500 itti aansee 2,000 akkas immoo 2,000 akkas jechuudha. Sadaffaan ammoo 1,200 haga darajaa 3 qaba jechuudha. Akkana fakkaataa sufraan namoonni bitachuu barbaadan bitachuu hin dandeettanii sufraan kamiyyuu darajaa 3 qaba. Gurguddaan aynata 2 jira jechuudha. Baay'ee guddaa fi jiddu galeessa jira. Xixiqqaalleen hin jira jechuudha. Kan yeroo baay'ee bitaa gadhiisu xixiqqaadha jechuudha. Akkana fakkaataa namoonni bitachuu barbaadan bitadha. Asitti tiriidha. Tiriin kunniin tirii seeriin gurguramu jechuudha.
kaseeriidhaan gurguramu kararii barbaadaniin jira jechuudha. Inni kun sufraan kun haarawaa seenee ammuma seenee haarawaa seenee baay'ee guddaadha jechaadha. Hagana kan jedhamne guddaadha. Qumatiin isaa meetira 3 natti fakkaata. Meetira 3 garaan isaa ammoo meetira 1 baay'ee guddaadha jechaadha. Xiqqaan isaa ammoo argartanii kinooti xiqqaan isaallee hin jira. Xiqqaan isaallee baay'ee guddaadha. Nyaataaf iyyuu baay'ee ta'a. Kan bunaati. Namoonni barbaadan kan bunaa godhachuu dandeettanii kan kun nyaataa godhuu dandeettanii lama lachuuyyuu baay'ee gurguddaadha. Gatiin isaa birrii 3,500 kun kan bunaati jechaadha. Xiqqaa isaa kan bunaati. Xiqqaan bunaa kunuyyuu baay'ee guddaadha. Waan isin ajaa'ibu meeshaa haarawaa meeshaa bareedaadha jechuudha. Hin binne hin laale malee aniyyuu baay'ee guddaadha. Ka xiqqaa isin jettuyyuu baay'ee guddaadha. Guddicha ammoo namoota saaloonii gurguddaa qabaniif ta'a jechuudha. Yeroo qophii garaagaraa yeroo ayyaanaa piroogiraamii garaagaraa irrattiif malee bakka kaanitti yeroo kaanitti fayyadamuun hin danda'amu guddichi sun jechuudha. Baay'ee guddaa waan ta'eef qophii garaagaraa ayyaana garaagaraatiif baay'ee isin fayyada. Akkasuma immoo oriijinaalidha jechuudha. Baay'ee oriijinaalii ka ta'e jechuudha. Xiqqichi kunuyyuu qumatiin isaa meetira 2 garaan isaa immoo meetira 1 jechuudha. Akkasuma saanii kookisiiti. Saanii kookisii kun darajaa baay'ee jira. Inni kun 5,500 jechuudha. Kan maan ol fuudhe kun 5,500. Saanii kookisii kun aynata baay'eetu jira. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Meeshaa oriijinaalii inni kun juusii fillee hin ta'a. Qamamii garaagaraatiif yoo barbaadan illee aynata 4 arfaniyyuu 2 walqixa jechuudha. Baay'ee bareeda jechuudha. Saarvisii isaa kana wajjin baay'ee bareeddi. Namoonni bitachuu dandeettan isallee bitadhaa isiniin jedha. Saanii kookisii aynata baay'ee jira isiniin jedhee kan dura isin mul'isee fi kun illee adda jechuudha. Lachuyyuu garaagara jechuudha. Darajaa baay'ee jira ka kookisii kun jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa. Daaboo qoloof illee kookisiif illee baay'ee ta'a jechuudha. Keessattuyyuu namoonni rakabootii Dubaayii bitattan kamuu isa biraa hin dhabamsiisna. Maaliif baay'ee bareechisa waan ta'eef isiin tun shoorbaa namni baay'ee dhuguu hin barbaanneef illee taati. Wantoota akka daadhaa uumama kanaaf illee baay'ee taati jechuudha. Hin bareeddi. Meeshaa kanneen bitadhaa. Meeshaa Dubaayii meeshaa oriijinaalii. Akkasuma rakabootiin duraan kan Dubaayii ture amma kan Suudii dhufee jira. Inni kun kan biddeenaati. Baay'ee oriijinaalii fi baay'ee bareedaadha. Warqaamaadha rakabootii Dubaayii san jechuudha. Akkuma argitan sanii baay'ee bareeda jechuudha. Akkuma isin argitan kana kan garaa keessa kanatu iyyuu jira. Akkana fakkaata jechuudha. Baay'ee bareeda. 8,000 gatiin isaa. Namoonni bitachuu barbaadan isa kana bitadhaa. Akkaataan itti meeshaan isaa guutuunuyyuu rakabootii Dubaayii saniin jechuudha. Garuu rakabootii Dubaayiitiin naa ta'u malee amma dhufe jechuudha. Kan Suudii jedhamee amma kaseenee jira. Rakabootii Dubaayiitiin hoomata akka walitti hin dhufu kanatuyyuu caala jechuudha. Argitanii kan Dubaayii sun hin daalachaaya kun ammoo keessa diimatee bareeda jechuudha. Garaagarummaa baay'ee qaba jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitachuu hin dandeettanii baay'ee guddaadha jechuudha. Biddeenaaf yeroo ayyaanaa piroogiraamii garaagaraa irraatiif ta'a. Hagana kan jedhamne waan guddaa ta'eef jechuudha. Baay'ee guddaa waan ta'eef namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Rakabootii kan Suudii namoonni bitachuu barbaadan meeshaa oriijinaalii meeshaa bareedaa meeshaa ajaa'ibaattu seenee jira. Bitadhaa isiniin jedha. Inni biraa siinii bunaati. Siiniin bunaa darajaa baay'een qabu jira. Akkasuma immoo akkaataa isin barbaadanii fi kararii isin barbaadaniif diizaayinii isin barbaadaniin jira jechuudha. Gaafii keessaniif deebii baay'ee qabadhee dhufee jedhee yaada. Siiniin akkaataa baay'ee fi akkasii barbaadantu jira. Namoonni rakabootiin nama hundaatu garaagaraa akkuma akkaataa rakabootii keessaniitiin siiniillee fayyadamuu dandeettan. Keessattuu namni rakabootii Dubaayii qabu siinii dhedheeraadhaan fayyadamuu danda'a. Rakabootii Dubaayii kun keessa waan gaddoo qatuuf mastaawotii isaa irratti siiniin hin mul'atu waan ta'eef inni kun kan jinsi xaxabaadha. Ka harkaati jechuudha. Rakabootii Dubaayiitiin walirraa deema jechuudha. Baay'ee bareeda jechuudha. Kan gubbarra gadi ramee kun ajaaksii irra kaayanii baay'ee bareeda jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Rakabootii irraa siinii irraa meeshaa babbareedaa meeshaa ajaa'ibaa qabadhee isinii dhufee jira. Kana qofaa miti burcuqqoo aananiitu jira jechuudha. Makarajii isaa wajjin waanuma guutuu isaa saarvisii isaa wajjin kararii isin barbaadanii fi diizaayinii isin barbaadaniin addatti qabadhee isinii dhufee jira jechuudha. Isin ammoo wanta sanarraa eegamu viidiyoo kan haga xumuraa ilaaltanii kajaalatan irraa sirriish keessan na ergu qofa jechuudha. Baay'ee babbareeda. Burcuqqoon kun burcuqqoo kenneettooti. Burcuqqoon kenneettoo kun burcuqqoo bareedaadha jechuudha. Diizaayinis illee jallatettee dhufee isa biraa ammoo kidaaniin kunniin kidaanii waxiiti jechuudha.
biffee waan garaagaraa yeroo qopheessuu barbaadan isa kanatti jechuudha. Keessumattuyyuu biffee keessa kaachuu barbaadan baay'ee bareechisa. Nyaata biffee illee itti dhiyeessuu barbaadan akkasuma jechuudha. Proogiraamii garaagaraatiif ayyaana garaagaraatiif burcuqqoon kun baay'ee haarawaa seene jechuudha. Burcuqqoon kennettoo kun haarawaa seene namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isin hin jedha. Jookiin isaallee akkanuma inni illee gimmaashni isaa warqaama gimmaashni isaa aynata bishaaniiti jechuudha. Adii jechuudha. Baay'ee bareeda jechuudha. Jookiin isaa kana jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isin hin jedha. Meeshaa haarawaa kanneen daddafaatii mana keessanii galfadhaa. Feermuuzii irraa. Feermuuziin kun feermuuzii seereetii baay'ee babbareeda jechuudha. Meeshaa ajaa'ibaatu jira. Inni kun illee kidaanii, distii, siraamikii wantoonni an qabadhe isin dhufe hin jiru jechuudha. Akka bishaan ho'isuu waanuma guutuu wanta isin nagaafattan irraa qabadhe isin dhufee jira. Deebii gahaa isiniif kenne jedhee yaada. Asirratti yaada qabaatan yaadallee naa barreessaas hin jedha. Meeshaa kanneen barbaadan taanaan irraan sirrishuutti gootanii bitachuu tasumallee hin dagatinaa isin jedha. Meeshaa baay'ee babbareeduu fi akkasuma immoo meeshaa ajaa'ibaati. Masqammacaa qima miillee irraallee wantaan isiniif finne kamiyyuu hin jiru. Burcuqqoon kun maayikaadha jechuudha. Yoo ilaaltan xarmusii fakkaata maayikaadha baay'ee bareeda jechuudha. Jookiin isaallee akkasuma hedduu bareeda jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan daddafaatii mana keessanii galfadhaa hedduu bareeda. Isinirraa ka'ee eegamu teelegiraamii yookaan iimoo fi waasaappiidhaan heeloonaan jechuu qofaan ammoo bitee mana keessan maatii keessan bira isinii keessa jechuudha. Meeshaa hedduu babbareedu inni kun qima miti jechuudha. Baay'ee bareeda. Manallee hin bareechisa. Meeshaan babbareedaan mana namaa bareechisa. Itti fayyadamuu faayidaa qofaaf osoo hin taane iyyuu meeshaan kun babbareedaan mana namaa bareechisa. Namni kamiyyuu hin beekna. Keessumayyuu nu ijoolleen intalaa kun baay'ee jaalanna. Meeshaa bituu baay'ee jaalanna akka dhiiraatiin miti jechuudha. Mana keenya bareeffachuu waan barbaannuuf jecha meeshaa babbareedaan akkasumallee nu hin darbu. Feermuuziin kun haarawaa seenee gatiin isaa uddiidha. Feermuuziin akkasuma warqaamaan isaallee hin naqatu, hin qorrisiisu. Waastinnaa qaba baay'ee bareeda jechuudha. Hedduu bareeda waastinnaa qaballee akkasuma immoo gatiin isaa dandeettanii bitattan taanaan baay'ee bareeda. Hedduu bareeda jechuudha. Gatii isaa dandeettanii yoo bitattan bitachuu hin dagatinaa isin jedha. Isa biraa distii babbareedaa distii orijinaaliidha. Inni kun kahixaana mana keessa aarsu jechuudha. Bishaan itti naqamee ka hurkii keessaa ol bahu jechuudha. Namoonni mana keessan urgeeffachuu fi bareechifachuu barbaadan yeroo gabbaatan gammachuudhaan mana keessanii ol deebuu barbaadan isa kanallee bitadhaa isin jedha. Gatiin isaallee baay'ee uddiidha miti. Garuyyuu inni ammoo baay'ee bareedaadha waan ta'eef bitadhaati mana keessanii galfadhaa isin jedha. Akkana fakkaata meeshaa babbareedaa kanneen akka isin jaalattan waan beekuuf qabadhee isin dhufe jechuudha. Hedduu babbareeda. Akkuma an jaaladhu isinillee jaalattan jedhee waa yaadeef jecha isin qabadhee dhufe wantoota na barbaachisanii hin bareedan jedhu guutuu masaa isinifillee qabadheetumaan dhufe jechuudha. Masakkaa qaba maabiraatiidhaan hojjeta. Isinirraa ka'ee eegamu itti naqxaniitti sakkaatanii biraa deemuu qofa yookaan ammoo yeroo hanga barbaadanii tursiisustanii irraa cufuu qofa jechuudha. Ibidda qabsiisaa kanaa saniin tokko malee hin jiru baay'ee bareeda. Mana guutuu isaa waliin gahe jechuudha. Akkaataa kahixaanaa naqam kahixaanaati. Hurki isaa mana guutuu waliin gaha. Kan ammoo isinitti himuu isintu naa olii beeka. Inni biraa asitti konfartii gatii rakashaa jechuudha. Kan baay'ee ol hin baane gatiin isaa akka qannasu akkasuma tiraasii garaagaraa firaashii boondidii irraa namoonni barbaadan jechuudha. Wantoota barbaadan asitti argattu jechuudha. Inni kun jechuudha mana keessa baay'ee mana daa'imman jiraniif garaagaraatiif akkasii baay'ee barbaada jechuudha. Yoo barbaadan mana algaa beetillee galchitan akkaataan isaa akkaataa ispoonjiidha jechuudha. Baay'ee bareeda. Kana keessaan qorrillee nama hin tuqu. Namoonni minxaafii bitachuu hin dandeenye algaa beetii keessatti kana galfachuu hin dandeettanii akkasuma saaloonii keessatti galfachuu hin dandeettanii maatii keessanii minxaafii yoo bituun isin ulfaata inni kun gatiin isaa baay'ee qannasaa waan ta'eef kana bituu dandeettanii baay'ee bareedaadha jechuudha. Karariin kana qofaa miti. Kararii babbareedaa ajaa'ibaatu jira. An ammoo fakkeenyuma haa isin argitaniif isinii kenne baay'ee babbareeda jechuudha. Hedduu bareeda akkuma isin argitan kana ispoonjiidha jechuudha. Ispoonjiidha miicurraallee nama hin dhibu yoo afaanillee jechuudha baay'ee qallaalii haphii waan ta'eef afaan irrattillee nama hin dhibu baay'ee bareedaadha waan ta'eef namoonni minxaafii bitachuu hin dandeenye kana bitachuu hin dandeettan. Isa biraa tiraasii algaati jechuudha.
Tiraasiin algaa kun tiraasii baay'ee bareedaa akka ta'e michooti baay'ee qaba jechuudha. Akkuma isin argitan kana yoo akkana ilaaltan hagana gaayee waliin gaddeebi'u akkana jechuudha. Yeroo kamiyyuu akkasumatti waliin gaddeebi'a malee garuuyyuu yooma san akkuma isin irraa ol kaataniin gaddeebi'a jechuudha. Baay'ee bareedaadha jechuudha. Michooti qaba yeroo irra ciisan michooti baay'ee qaba filatamaan kana jechuudha. Macarrashaa akkana fakkaataa namoonni barbaadan konfortii kanneen akkasuma ammoo uffata shaaworii wanta barbaadan jechuudha. Isa biraa namoonni xaalli barbaadan jechuudha. Xaalli kan bitachuu hin dandeenye kana bitachuu hin dandeettani. Kun kan gadhiisu sanirra qannasa jechuudha. Kinoo argitanii daraja baay'een jira sadii hedduutu jira jechuudha. Amma ol fuudhee sadii malee baay'eetu iyyuu jira filannoo baay'eetu iyyuu jira jechuudha. Arfaffaan kana shanaffaan kan ol fuudhee tanaa bifuma barbaadanii soofaaf barbaadanii biffeef barbaadanii wantuma barbaadaniif jechuudha. Firaashii garaagaraa irra diizaanii tokko buufachuu barbaadanii kararii isin barbaadanii jechuudha. Darajaa isin barbaadanii xiqqaan barbaadanii guddaan barbaadanii akkasuma darajaa garaagaraa qaba jechuudha. Baay'ee babbareedee geexin irra qopheeffame jechuudha. Gatiin isaa baay'ee guddii miti hanga kaan isin hin miidhu. Kaan irra qannasa waan ta'eef namoonni kan bitachuu hin dandeenye kana bitachuu dandeettanii akkuma humna keessaniitiin namoonni hundiyyuu akkuma humna keessaniitiin bitachuu dandeettanii jechuudha. Ebelu kana bitate jettanii wanta ofii keessanii hin dandeenye godhuun dirqamaa miti jechuudha. Akka ambaatti sirbaan morma nama jallisa jedhanii akka nama tokko taanaatti osoo hin taane bakka hin jiraame akkaataa humna ofiitiin ta'atan hunduyyuu jechuudha. Sirriidha wociin nama waa baay'eetuyyuu nama eeggata keessumaayyuu hin tala ta'anii baasiin mana baasii baay'ee nama eeggata waan ta'eef akkana fakkaata jechuudha. Namoonni rakabotii Dubaayii qabdan rakabotii xiqqishuu dadhaqee sa'aatii tokkoo fi bunatti danfistanii kaasuu barbaadan yoo qabaatan kana fayyadamuu dandeettan jechuudha. Baay'ee qal'aadha kaasuu irratti illee nama hin dhibu. Akkasuma immoo qalalli ka jedhe illee rakabotii xiqqishuu akka jimmaa maalii abbaa gadaa kanneen rakabotii xiqqishuu jechuudha. Sa'aatii muraasa buna irra danfisnee kaasuu barbaannu yoo qabaanne isa kana fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Qalalli jetti hin haphatti waan xiqqishuudha kaasuun isaallee nama hin dhibu afuun isaallee baay'ee xiqqishuu waan taateef bootaallee nu gaafatu jechuudha. Wantoota akkanaa kanneen fayyadamuu hin dandeettan isiniin jedha. Warroonni amma sufraan kun waan waddadee waan jiruuf sufraa xixiqqoo tanneen gatiin isaa baay'ee waan qannasaa ta'eef kana fayyadamuu hin dandeenya. Sufraan kun waan baay'ee guddiidha waan ta'eef fakkeenyaaf kan saaloonni kennu sufraa tokkicha guddaa rakabotii guddaa hojii yoo bitanne kan yeroo muraasaaf buna irra danfisnee kaafnu ammoo xixiqqoo tannee fayyadamuu hin dandeenya. Baay'ee bareedaa waan ta'eef haala akkanaa inni biraa distiidha. Distiin darajaa baay'eedhaan jira akkuma isin barbaadanitti jira jechuudha. Darajaa isin barbaadanii fi akkaataa isin barbaadanitu jira seeriitu jira abbaa tokkotti jira sun ammoo fedha keessanii akkaataa humna keessanii fi akkaataa fedha keessaniitiin fayyadamuu hin dandeettan jechuudha. Distii babbareedaatu iyyuu jira jechuudha. Akkuma gatii isaa guddinni isaallee wal caalaa deemaa kan kun beekamaadha. Itaalii distiileen hin jira jechuudha. Distii kan seeriileen jira fakkeenyaaf kunniin seeriidha jechuudha. Rakabotiin kun rakabotii bareedaadha jechuudha. Hanga tokko bareedaa jedhee kan beekamu. Duubni isaa sibiilaa kun ammoo mastaawotiidha gubbaan isaa fayyadamuu hin dandeettanii. Inni kun guddaaf xiqqaatu jira. Garaa isaa keessallee waan akka siinii yeroo itti fayyadamtanii kaatan isaan siinii waan garaagaraa waan akka sukkaaraa kanneen as keessatti guurattanii